Wangeela inni dhugoomsitaami? In fudhattaa? Rakkoon qabu amma dandeenyu waliif sinaa. Okay. Yesuusiif maali? Ana fayyisaa waan hundumaadha. Waan hundumaa yeroo jettu siifis waaqayyoo si waa hunda sii ta'a jechuudha. Okay. Okay. Yesuus malee waaqayyoon biraa hin jiraa? Yesuus malee waaqayyo biraa hin jiraa? Jiru jira dhamees hin barreeffamne. Okay. Wangeela irraa yoo sii kannee hoo? Este naa kennime. Eshi wangeela of biraa qabdaa? Ammallee lafa hojiin jira kaa. Sii dubbisayyee. Lafa hojiin jira. Barreeffadhu. Naa sii dubbisa. Asirraa si argiseen sii dubbisa. Okay. Itti gadi. Wangeela irraa in dubbista. Okay. Yohaannis raajichaa 20:17. Okay. Oh, hin baasa. 20:17. Kakuu moofaa keessaan jira gadi. Okay. Unu argadhee Yohaannis 20. Yohaannis. Wangeela. Wangeela. Xiqqoo tokko buleetti xiqqoo tokko konfaamuu godhi. Koi hoolan. Maal ati amma maqaa okay 20. Okay si garsiisa hin dubbista ishee. Ishi. Okay akkasumatti naabsi. Wangeela kaameraa kanatti gadi garagalchaa. Wangeeluma laal wangeela hin argitaa miti laal matsaafa qulqulluudha okay. Matsaafa qulqulluu isa bara gartee meeqaffaati siin argisa qoy laal. In argitaa mi laal? Matsaafa qulqulluu Itoophiyaa Addis Ababa waggaa araaraa bara 1997 maxxansa tokkoffaadha. Eeywa. Okay. As bakka qalamaan itti godhe kana dubbisi. Ishi. Yohaannis la wangeela Yohaannis la mata dureen agartaa la wangeela Yohaannis argite? Wangeela Yohaannis 20. Boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irra kunuas mee 17 asa? 17 kunoo dubbisi. Ana hin qabin. Yesuus kunoo bakka jedhu sanirraa laal. Yesuus Maariyaam kan jedhu. Yesuus immoo kan jedhu san. Qalamirraa kaaseen dubbisaa? Kunoo asirraa dubbista si argisa laal. La kun la bakka san argita laal. Yesuus kan jedhu san. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani amma biyya. Ani ammayyuu baane. Ani gara abbaatti ol hin baane. Gara obboodha gaanatti hin dubbatu gara obboloota. Obboloota koo dhaqi. Ani gara obboloota kootti fi abbaa keetitti gara waaqayyoo naasii dubbisaa qosuutatte akkana jala laatti. Yesuus ana harka kiyyaa sosocho'aaf akkana si godhu jira dhiifama. Akka kana jedha. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota kootii dhaqii. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboomee jedha. Gara eenyu? Gara abbaa kootii fi gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii jedhee miti. Yesuus amma asirratti waaqayyoo hin qabu moo hin qabu? Qaba. Kanaaf waaqayyoon waaqa hin qaba wabii teenya. Qaba sun ta'ini achitti maal ibsa sitti fakkaate? Ani abbaa keessa abbaan immoo ana keessa hin jedhu matsaafa qulqulluu gaafa dubbifnu iddoo biraa mudhanne otoo mana jiraadhe matsaafa baasee sayyuuti. Ani gara abbaatti tolan ba'a. Ani isa deemaa sun ta'in inni nu keessa kan jiru beektaa? Daqiiqaa tokko miti sekoondii tokko nuti isa malee afurri keenya hin jiraatu. Beekessan Yesuus akka jedhe ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Okay, abbaan sana Yesuus hin maal ta'a? Abbaan Yesuus abbaadha moo ilma?
Abba ilma jiru ani ilma bakka buuse maaliif gaafa dhalatu Maariyaam keessa fakkeenya ta'e miti kan inni dhalate hunduma keenyaaf du'ee akka guyyaa sadii du'amu kaafa. fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u miti Maariyaam keessaan deebi'ee kan dhalate dubartii dhiira biraatu hin ga'iin. Yaa jechuun dinqinana jechuun inni qunnamtii saalaatiin ala dhalate nama foonirraa abbaa malee Akka haadharraa ilmaatti dhalate. fakkeeffameeti malee inni ilmaa miti. Akka Okay, ilmaatti fakkeeffameeti nu dhalate. naa galee. Yesuus abbaa ni qabu moo hin qabu? Abbaa furaa. Eh? Abbaa qabu moo hin qabu? Hin qabu isumatu abbaadha. Abbaa koo yeroo jedhu eenyu? Yeroo- Ani gara abbaa konan deema. Eh? Hafuura Yesuus waan dhalatee fi Maariyaam keessa waan dhalatee fi Abbaa hin qabaa mere? hin dubbifne abbaa qaba kan Akkana jedha jedhanillee. ka. Abbaa kootii fi abbaa keessanii jedhaa barkuno. Gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii, gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanii ol naan ba'a jedhii isaanitti naa himi jedhee ishee obboomee jedha Marja Magdaleenni. Eenyuun abboome? Maariyamitti Maariyaamiin itti naa himi jedheetu nu abboome. So, okay. Waan jedhu Luqaas irratti akkana jedha. Luqaas irratti Luqaas 6:12 irratti akkana jedha. Yeroo sanitti gara gaaraatitti ol bahee Yesuus halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Ishi. Waaqayyoo kam kadhate Yesuus eega Waaqa ta'e. Egaa. Obii teenya. Waayee haasaan jira gidduutti nama dhufee fana taasisan jiru. Ibsitaanan jira waan ta'eef. Rabbi si alaafisu. Waan jedhe laal Yesuus akka wangeelaatitti wabii teenya Waaqa qaba. Yesuus Kiristoos akka wangeelaatti Waaqayyoon kadhata. Yesuus Kiristoos akka wangeelaatitti ani homaa gochuu hin danda'u jedha. Yesuus Kiristoos akka wangeelaatitti abbaatu na erge jedha. Walii gallee. So silaa wangeela biraa qabaatte si argisa ati nu dubbisaa rakkinni kana beeyta. Mee boqonnaa takka si dubbisa. Wangeela Yohaannis kanaan si dubbisa ammas. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 Okay. Yesuus Kiristoos ilma namaati moo Waaqa? Yesuus Waaqa malee ilma namaa miti. Ani ilma namaati jedha kaa. Hin jedhu jarreeffameera. Barreeffamee jira si argisa kunoo. Sin argisiisa. Ishi. Fudhattaa qoy. Si argisa hin dubbistaa qoy. Wangeela Yohaannis 8:40 jedhee miti. Wangeela midhaaf kootta fa'a. Eessatti na jedhedhaa miti. 8:40 si argisa kunoo kana bakka tana dubbista. Takkituma tana malee sirraa gabaabsaa qoy. Jawwaalli kiyyaas oowwa. Laal. Wangeela ni gartaame wangeela maaliiti kun? Laal achirra. Ishi. Wangeela Yohaannis. Boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kana bakkaan haayilaayitii godhe kana dubbisi laakkoon 40 irra dubbisi. Ani bakka joosan. Ishi. Dubbisi. Meena dubbisime. Xiqqoo jechuudha. Akkana godha. Ishi na. Amma Ishi dubbisi. dubbisi. Badaarti yewaatu. Ati dubbisii fi dhageessisiini. Ayyaa akkana jedha ni Ishi argitami. dubbisime. Ani jedha Yesuus Kiristoos. Ani jedha ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti meeraa. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedha. Yesuus dhugicha eenyurraa dhagaa? Waaqayyo. Waaqayyo laala akkana jaabarsuudhaati. Ani waaqarraa hin Yohaannis dubbiin mee kan jedhe. Rabbirraa. Damiira gamni deebistee Damiira fuutee Yohaannis deeme. Yohaannis jedhe isa kana. Yesuus barreessee bar. Yohaannis jedhe malee Yohaannis dubbii Yesuus barreessee bar. Dubbii Yesuus barreessee. Yohaannis ani dubbicha waaqarraan dhaga'eera jedha malee. Laala akkasii. Yohaannis dhaga'eera jedha malee waaqayyo dhaga'eera jedha Ayyee jira. eega akkas taate kanoo. Okay amma akkasii ayyee amma dubbiin ta'e kana ni fudhatta amma laaleek.
Yohaannis takka takka. Okay, kanoo ayyee kanoo eenyu jedha. Sagalichi ismaani sagalichi jalqaba waan hunda dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaatti Waaqayyo ture kan jedhe kun eenyu? Eenyu? Eessa? Yohaannis takka takkarra. Sagalichi jalqaba Waaqayyo ture. Koy harka kee dhaabi. Sagalichi jalqaba Waaqayyo waan Yohaannis hundumaa takka takka dubbistee beektaa ture. Sagalichis Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Innis kun jalqabee Waaqayyo bira ture. Laa waan isin jedhee bar. Sagalichi Yesuus Kiristoos sagalicha ture. Wanti isa malee tokko illee ta'ee hin jirudha. La hawla wala quwwata illa billah. Inni kun Mee kadhannaa deebi. Waan siin jee. Sagalee Waaqayyo malee waan takka ta'e hin turre beekte. Ati wangeela hin dubbistaa? Ofiisaayyuu hiikamaadha kun waan hiikamuu qabu. Keenya jallisuu fiigaa malee. Obboleettii too jirtu? Jira si waliin hin jira. Iseen bakka ammaatti hin dhawaan Yohaannis sanarratti Yohaannis 34 irratti Yesuus Kiristoos malee kan dubbataa jiru barreessaa wangeelaa Yohaannis miti. Kana irratti Yesuus dhuguma isinitti himaa jedhee jalqaba. Akkas kunoo asirra. Malee jecha Yohaannis miti. Saa. 34 irraa kaasee dubbata Yesuus taasaa jira wajjin. Iddoo kamii? Gara oliitti ka gara gadiidha kan inni na dubbisiise. Isa immoo ustaaziin si baasa. Laa kunoo bakka kanarraa ilaal. Jecha Yesuus kan nammaa sun. Yaa. Iddoo kamii? Ol deebii gidduurraa nan dubbisiisin. Kunoo kana irratti Yesuus jedhee kaasa. Waan jalqaba qabus dhuma qabaachuu Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti meedha kan jedhu Yesuus. Kunnooti. Gidduurraa kaatanii. Kunoo 34 irraa kaasee haasaan kan itti fufe. 34 irraa kaasee dubbisi. Ishi 34 irraa. Ishi 34. Dhugumaan isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuutiidha. Kana irratti Yesuus dhugumaan isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuutii jedha. Gabrichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoom iyyuu maatii abbaa isaatti hin lakkaa'ama. Ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha jedhee akkasitti oofeetiyyuu lakkoofsa 40 irratti waa'ee Abrahaamillee achi dubbatee eegan asi dhufee Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himee jira. Isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedha. So Yesuus Kiristoos ani nama jedha kunoo. Maal jette? Yesuus Kiristoos ani dhugicha Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera jedha. Mee afaan ati beektunis yoo jireema qoy. Waan jedhe? ሶስተኛው አገኘሽ ተነስቼ ሁለተኛ ነው ረብስ እኔ አካል እትደድ ዋን ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤኙ በየለፋት ተርገ ኤኙ በየለፋት ተርገ ኢየሱስ ኤኙ ተርገ ጀዳ ሲንጋፈቱ ጃብሮ ዮሐንስ ሰዲ በቆና ቁዶ ጃረቲ ዋቀዮ ከሲ tokko elmasa jalate biyya lafa ergen jedhu dabarse eenyuun erge jedha Yesuusin ilma isaa tokkicha Kanaafuu Maariyaam keessaan dhalate Maariyaam keessa erga dhalate isuma ture. Okay, eenyutu ilma eenyutu abbaadha akka wangeelaatti. Okay, eenyutu abbaadha eenyutu ilma. Amma waan falminu dhabne sagalee Waaqayyo falmina amma kun isa dhugaadhaam karma isa inni achirraa dubbifatte si galifan summun bukmun umyun. Waan jedhe wabi waan jedhe eenyutu ilma eenyutu abbaadha akka wangeelaatti. Yoo. Kumoos. Jirta abbo? Jirtu fayyaa. Ati lubbuun numa jirtaa? Baga jiraattan fayyaami. Nagaa galata isa. Ati ammallee hin jirayee. Wangeela hin fudhanneeti? Wangeela isinuu fudhachuu diddanii wangeela isin fudhachiisuuf deemarra argaa hin jirtu. Maa nuti fudhannee isin lallabuu jirraami kunoo? Isin immoo kaawwan irra wayyama jirtanii.
Isintu lallabaara ndoom wangeela xiqqoo Okay, wayyaa jirtan ammallee xiqqoomatu isin hafa ilmummaa Yesuusii fudhadhaa malee. bakka takka naa dubbisime ijoolleen hin beektu mee wangeela bakka takka. Isa kamme Isqeen raajichaa. no isuma amma dubbataa turtan osoo dubbannee natti tola. No achirraa kaanee bar. Qeelillee Isqeel. Asirra turree bar booza ameeqa asirra Isqeeluma kana Isqeel. Ustaad waan ajaa'ibaa takka ameeqa waya Isqeel. Alqitaal ajjeechuma agartee wangeela isaan akkas ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ربين جو أمو خيساني كي سبحان الله والله لازم أنا بر الشبارين كتاب بكم خانة لالتي دبستين سيابر اوكي اسكي راجي تا بقون لكوف سقل بقون عشان الرباني مي أبي مي مال جت بكونا مي كلا كوف سمي كيت اسكي راجي تا بقون سقل لكوف عشان الرباني باسي مياتي مال جرايو ادو اوكي سيري بسا ركنا نقبو اي باسي دو اماس اوتومان دغاو ورا كانين امو سابوددان مندرتي كيس اديماتي غرا مي غران كيسن اوتو اسانيف هن او ان اوتو هن Hilleen nifanis afaan Oromooti maal jechuun hilleen nifanis? Otoo isaaniif hin ho'in jechuudha. Isaaniif garaa hin laafin jechuudha. Aywa akkas osoo garaa hin laafin jechuudha. Gartee hin laafinis rukuta. Rukuta. Iddoo koo isa qulqullaa'aatti jalqabaati jaarsaa dubartii dargaggeessa durba ajjeesa xixiin noo ajjeesa ijoollee xixinnoos ajjeesa haa ta'u iyyuu malee warra milikata ofirraa qaban keessaa nama tokkitti illee hin dhiisina jedhee isaaniin jaarsolii mana qulqullummaa dura turanitti in jalqaban ammas isaan manicha qulqullummaa xureessaa reeffa warra ajjeefamaniis obdii keessa guutanii achi adeema jedhe isaanis ba'anii mandarattii keessaa naanna'anii ajjeesuu jalqaban. Eenyutu kana ajaje? Waaqayyotu ajaje. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Okay, meerraan deebi'aa qoy. Gartee ustaad. Maaf jedhi kaachaa amma gaafii ittaana na gaafadhuuti. Siin gaafadha. Gaafii kee qofa gaafadhu. Si gaafachuuf hin deema. Okay, asirraan si gaafadha. Okay. Iddoo kaani okay akkana jedha. Qoy takka takkattiin si gaafadha. Isa adeemaa jedhee rukuta. In ooyina garaan laafinaaf. Okay, iddoo kana mana qulqullummaatii jalqaba jaarsa dubartii dargaggeessa durba ijoollee xixinnaas ajjeesaa kan jedhe Waaqayyo. Abigo. Eeyyee Waaqayyotu jedhe. Eeyyee Waaqayyotu jedhe. Ijoollee xixinnoo. Waaqayyotu jedhe. Nzeen gaafii kan kee na gaafadhuuti an siif ibsa. Okay, ijoolleen xixinnoon tun ijoollee xixinnoon gaafii kee gaafadhuuti ijoollee xixinnoon umrii meeqa jechuudha ijoollee xixinnoo oguu jedhan. Ifaa hotta. Sanitti dhufna. No, kanuma si gaafatu. Maalidha isa jedhu ammoo siif ibsaati gaafii kee qofa gaafadhu. Naa ibsita beekee ijoollee xixinnoon ijoollee umrii meeqaa si fakkaate?
Around roughly. Abigo. Amma waa'ee ijoollee xixiqqootu si yaachise moo? Asirratti hangaafii Waa'ee ijoollee xixiqqootu si yaachise moo? Waan ijoollee xixiqqoo lubbuu ijoollee xixiqqoo jechuun umrii ijoollee xixiqqoo yeroo jedhu ijoollee xixiqqoo jechuun ta'an akkamii umrii meeqaati? Tole. Takkaffaas biratti jeneraalii laallee kaaneeti Gurba general sin dura tan specific mata na yimi yachi boda in general Abi Look. Abi Fakkeenyaa fi daa'imman kan jedhaman yookiin ijoollee xixiqqoo kan jedhaman gaafii sin gaafatiniif maaliif deemta lubbuun ijoollee xixiqqoo tuni yakkasiitis boodara laalla ijoollee xixiqqoo jechuun lubbuu ijoollee xixiqqootu si yaachise moo wanta hojjetamaatu si yaachise? Na yaachifte ijoollee lubbuu ijoollee xixiqqootu si yaachise moo wanta hojjetamaatu si yaachise? Abiyyiinu waaqayyoo dhiisi abiyyiinu ijoollee ajjeesaan jedhu anuu ijoollee ajjeesaan jedhu anuun jedhu na dhaggeeffadhu kana naa deebise ijoollee xixiqqoo jechuun garaa hin dho'ina hin laafina ajjeefamaaru san osoo hin taane waan ajjeefamne arranke waan ajjeefamaaru san osoo hin taane kasi garaa nyaataa jiru waaqayyoolii tolfamaa jechuun nama waaqessu waan ajjeefamanii hunda nama waaqessu jechuudha nama waaqessu rabbii gadi warra waa waaqessu ajjeesaa jechuudha akka seera hin jira waan jedhe ijoollee xixiqqoo jechuun umrii meeqaati? Look, as biratti ijoollee xixiqqoo ka jedhu itti dhufna specifically gaafii kan kee. Akka waan isaaniif garaa laaftee akka waan daa'imman duun isaanii sirrii miti jettee wayi waaqolii dharaa kan waaqeffatan. Look, Abu Muaz mee akkuman si dhageeffadhe na dhageeffadhu kan. Anaa boqonnaa kana fide ragaa naa fidatee anaa dubbisee gaafii asirratti nama gaafachuu ture. Asirratti gaafii kanaan gaafachuudha. Ijoollee xixiqqoo jechuun ijoollee umrii meeqaati? Ati kan beektu ijoollee umurii meeqaati? Hagumaati jetteen tole si jedhame ati umurii meeqa? Wanni kun quraana kiyyaa miti bar wangeela keeti siin gaafachuu jira bar. Haa ta'u umurii meeqa jettee yaaddee dubbifte beekama umurii isaanii hagana ta'uu danda'a jettee wanta yaaddetu jira miti. Ijoollee umrii xixiqqoo jechuun ijoollee baatii takkaa baatii lama amata takkaa amata sadii amata afurii kun hundi ijoollee xixiqqoo jedhama. Umurii xixiqqoo. Sirri moo dogoggora? So baatii takkallee guyyaa takkallee dhalattee haa taatu daa'imman tun umriin isaanii xixiqqootti daa'immanii jedhaa jirti. Daa'ima sa'a takkaa taatu daa'ima guyyaa takkaa taatu daa'ima gartee torbaan lama daa'ima ji'aa daa'ima waggaa lama sadii kun hundi daa'ima xixiqqoo guyyaa tokkollee haa taatu rakkoo hin qabu. Bicha ati sun daa'immanii jedhaa jirta miti. Deebisa. Amma daa'imni tole akkasumatti haa fudhannu akkuma ati jedhaa jirtutti haa fudhannu. Akkaan jedhee miti ati dura gartee agrii godhi dura waliin agrii goone walii gallee achi booda waan jira. Daa'ima jechuun ijoollee guyyaa tokkorraa eegaltee ilaa gartee tokko lama sadii afur shan ja'a waggaan kana keessa jirtumi. Akkasumatti haa ta'u siin jedhee. Haa ta'u naan hin jedhin dura okkee naa himi siin gaafadhaan nan gaafatin. Akka kiyyattiin siima akka kiyyat ijoollee daa'ima xixiqqoo jechuun xixiqqoo jechuun ijoollee torbaan takkaa ji'a takkaa ji'a lama waggaa takkaa waggaa sadii waggaa afurii waggaa shanii waggaa ja'a akkana kanneen naannoo kanatti kalaa hundinuu ijoollee daa'imman xixiqqoo jedhamti. Sirri moo sirri miti? Ibsamaati jedhaartuun sirriidha baraan sin mormini daa'imman jechuun daa'imman xixiqqoo jedhee walii galle daa'imman xixiqqoo kana maaliif waaqayyoon daa'imman xixiqqoon kun cubbuu ni qabdi? Amma waan sanitti dhufna gubbamarraa laallaa yaadicha. Gurbaa kiyya laallaa miti ani kanarraa hin kaan yoon jedhe. La ilaha illallah. Ati barbaaddu qofa hin deemini. Gurbaa why you waste my time always like this? Okay, waaqa criticize gochuuf taata waaqni wanti jedhe sirrii miti jechuuf taata moo? Wangeelaan criticize godhu. Waaqni yoo daa'imman miti. Waaqaa miti. Daa'imman miti waan fedhan balleessaa yoo jedhe. Dhaggeeffadhu. Look. Daa'ima criticize gochuuf taata moo maali? Gurbaa simple godhinaa deebise jechuun simple godhinaa deebise abi. Akkana ta'anii nan cinqine. No simple godhee siin deebisu ati maaf gara wayii qatuuf deemaarti sababii ta'e kan beektolee siin jedhe daa'imman jaatataa boqonnaa kana fideemi yaa gurbaa. Irra deebi'ee dubbisu. Tole dubbadhu shansi dhageeffadhu. Okay mata dureen waan jedhu siimu mata dureen siimu waan jedhu. Mata dureen waan jedhu siimu. In general goota mata dureen waan jedhu. Mata dureen waan jedhu warri waaqayyoolii tolfamaa waaqessan ajjeefamuu isaanii jedha. Miti.
Ayyee. Okay. Jarri kun waan inni ajjeefamaniif gurguddoon ijoolleen waaqayyoonni waaqessiti ijoolleen. Meera deebi. Afaan Oromoon jiru. Wanni jarri kun irra deebisiin jedhe malee si hubachuuf yaada kan kee. Mata dureen akka jedhu warri waaqayyoolii tolfamoo waaqessan ajjeefamuu isaanii jedha. Jarri kun waan ajjeefamaniif ajajni waaqayyoo irratti dabareef waan waaqayyoolii tolfamaa waaqessaniif himi. Eeyyee galatoom. Ijoolleen waaqayyoon waaqessiti ijoolleen xixinnoon. Tole. Ijoolleen xixinnoon kunniin ka jedhamaa jiran. Luuk dhageeffadhu ka gaafii gaafatte miti maaltu mataa si hooqachiise deebii kiyya dhageeffachuudha malee. Inzeen yoo deebiin kiyya sirrii sitti hin fakkaanne an akka itti amanu akka itti ilaalu siif ibsa waa akkasii miti jettee ati ammoo perspektiivii kan keetiin naa ibsita. An wayin naa ibsi jedhee bara waan gaafii afaaniitiin si gaafadhee bara. Gaafii afaanii annatti hin tolu kana hin beektatis bara. Gaafii afaanii dubbachuu akka barbaadutis hin beekta. Waan dhageeffadhu jarri kun jaarroleen manguddoon xixinnoon hundi kun waan yakki waaqayyoon ajaja dabarsee akka ajjeefaman taasiseef maaliif? Tole. Waaqayyoolii tolfamaa waaqeffachuu uummata sanii walii galla waan toppikicha ofii keetii dhaqxee dubbifteef. As biratti maal jedhee jalqabeeti mandarattii keessa adeemaati garaan keessan utuu isaaniif inooki isaaniif garaa hin laafini rukutaa balleessaa jedhe ajjeesaa jechuudha fixaa jechuudha gama biraa. Eenyu jedheen? Wanti kun waaqayyotu jedhe siin jedhaa jira bara. Waaqayyoon san Yesuus moo Yesuus miti? What? Waaqayyoon san akkan ajaja kun Yesuus moo Yesuus miti? Okay, as biratti kan jedhaa jiru waaqayyo jedhaa kuusa duraa keessatti dhageeffadhu kaa sii deebisaara waaqayyo jedhaa kan dubbataa jiru abbaadha. Abbatu ajaja kenna. Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Yesuus ilma waaqayyooti. Yesuus ilma waaqayyooti. Yesuus waaqa miti. Yesuus ilma waaqayyooti. Yesuus waaqa miti jedhika. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Yesuus ilma waaqayyooti. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Yesuus waaqa miti mi? Ati akkas akkasiin jedhu barbaadda yoo ta'e ati akkasitti yaadi. An akkasiin jedhaa jiru Yesuus ilma waaqayyooti. Yesuus ilma waaqayyooti. Okay, Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqayyoo miti. Okay, Yesuus ilma waaqayyooti. Gara ati barbaaddu hin deemin kaa. Kallattuma feete yoo deemte asuma jalaan deebisan qaati deebistu wallahi si galaan nafu. Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqaa miti mi? Waaqayyo abbaa miti. Waaqayyo abbaa miti ishee. Waaqayyo abbaa miti garuu ilma waaqayyooti. Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqayyoo miti. Waaqayyo abbaa miti iyyuu eeyyee. Waaqayyo abbaa miti. Waaqayyo abbaa miti garuu ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyooti malee waaqaa miti. Waaqa abbaa miti na dhageeffadhu waaqa abbaa miti. Waaqa ilma jaamuu jira. Waaqa ilma jaamuu jira. Waaqa ilma osoo hin taane ilma waaqaa kan jedhamutu jira. Ilma waaqaati malee waaqa ilmaa kan jedhamu jiru kitaaba. Yesuus the son of father malee he is not the father, he is not the God, right? Waaqa miti mi? Waaqa miti. Waaqa miti akkasuma. Waaqa abbaa miti. Waaqa abbaa miti. Dhaggeeffadhu. Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqaa miti. Eeyyee. Galatoomi. Yesuus waaqaa miti. Goobas hanqanuma. No way. Yesuus waaqa miti siin hin jedhe. Amma naan jette. Meeqa amma kamma qabdetti qabe. Irraan si deebi'e. Amma qabdetti qabe. Ammas qalama kamma qabdee qabe. Ilaalaa na dhageeffadhu suni. Diimaan sun na dhageeffadhatu atu na dhageeffadhu. Diimaan suni abbaadha. Diimaan sun abbaadha. Kun ilma. Ilmi kuni abbaa sanii miti. Galatoomi. Okay. Abbaan kun waaqa moo waaqaa miti? Abbaan kun waaqayyoodha. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhamee Yohaannis 17 naa deebiste. Abbaan kun waaqa, abbaan ilmaa miti mi? Yes. Okay. Ilmi waaqa moo waaqaa miti? Ilma waaqaa waan ta'eef waaqummaa qaba. Waaqa jedheeraan abbaan. Naa deebisi. Waan akkasii. Abbaan ilmummaa ni qaba. Abbaan. What? Abbaan ilmummaa ni qaba. Ilmillee abbummaa hin qabu.
Abbaan ilmummaa hin qabu. Hold on. Ilmillee abbummaa hin qabu. Abbaan illee ilmummaa hin qabu. Amma ofiif laayina seen. Abbaan ilmaan alatti waaqa jedhama moo hin jedhamu? Magaa. Look, abbaan ilmummaa hin qabu kana clear godhi. Atillee namni dhaggeeffataa illee adda baafatu. Na dhageekan. Ambi gaafii keetti si dhufeera. This is what Bible says. Bakka bareedu naa dhufte. Hold on. Kun waan kitaabni jedhu. Na dhaggeeffadhu ka. Abbaan ilmummaa hin qabu. No dhaggeeffadhu. Abbaan ilmummaa hin qabu. Kuni okay. Ilmillee abbummaa hin qabu. Galatoon. Ilmillee abbummaa hin qabu. Okay. Ilmillee abbummaa hin qabu. Na dhaggeeffadhu. Naa afaan lallabin kaa suuta deemna. Si lallaba malee garantaani deemaa jirta kaatama maanoo biraatu. Masjida jiru waldaan jirtu. Lugaama si godha. Lugaama si godha. Na dhaggeeffadhu. Walii galee dur malee ammoo walitti lallaba. Na dhaggeeffadhu. Ila laal. Inoonu asuma bira poozii godhiitii itti deebita. Kiliir haa ta'u ammallee nama dhaggeeffataaruuf. Diimaa sun abbaadha yoo jenne. Inni gurraachi kun ilma yoo jenne. Ilma yaa. Gurraachi kuni diimummaa san yookiin ilmummaa san ilmi kun abbummaa hin qabu. Ilma malee abbaa miti. Yes. Abbaan kunillee kuni abbaadha malee ilma miti. Ilma. Yes. Abbaan kun waaqaami. Eeyyee waaqa. Galatoom. Ilmi kun waaqa. Ilma waaqaati. Waaqummaallee qaba. Waaqaa miti akkuma kanaan aan jedhi. Abbaan. Akkana jechuun asuma bira holdii naa godhiitii si'at akkana dhageeffadhu. Give me 1 minute. Asuma biratti holdii godhiitii. Wallahi aqlii wallahi afalaata anzartum am tunzirum la yu'minun. No, Abu Muaz, give me 1 minute and hear me. Just give me 1 minute. Okay, go ahead. I'll give you. Just give me 1 minute. Waa takka clear godhe as bira darba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Garaati deemuuf taatullee waan beekaaru. In beeyta bakka ni beeyta wallahi ni beeyta. Qalamuma sana akkasin naa qabe. Qalamuma sana akkasin naa qabe. Abbaadhaa gaaf jennu isa diimaa kana. Abbaadha gaaf jennu ilma qabaa jedhaarra gara biraatiin. Inna lillahi. Abbaadha gaaf jennu ilma qabaa jedhaarra gara biraatiin. Na dhageeffadhu ati sanboota loojikii feete dubbachuu hin danda'u. Abbaadha gaaf jennu ilma qabaa jedhaa jirra. Ilmi kun abbaa miti. Abbaan illee ilma miti. Kana walii galla kitaaba tokko jedha waan ta'eef namni kanarratti gaafii qabu jiraate gaafii fedhe kaasuu hin danda'a. Amma namni as biratti gaafii qabu jiraate gaafii fedhe kaasuu hin danda'a. Abbaan ilma miti, ilmillee abbaa miti. Abbaadha gaaf jennu waaqa tokkicha isa jedhame. Even waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob jedhamee kan ibsame isa gurraacha kana osoo hin taane diimaa kana abbaa kana. Akkas. Qabxiin takka hubatamuu danda'u qaba. Hojii ergamootaa keessatti ammoo ilma waaqa abbaa isa waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob isa jedhame saniitii jedhanii duuka buutonni Yesuus Kiristoosiin ibsaa turan. So Yesuus Kiristoos ilma malee abbaa miti yookiin waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob kan jedhame. Lallaba kuteeqa dhume. Waaqa abbaadha as biratti kiliirii akka ta'uuf. Pointii tana naa qabadhuuti. Pointii tana naa qabadhuuti Abu Muaz. Pointii tana naa qabadhuuti gaafii tokko si gaafadha. Pointii tana naa qabadhu. Ijoollee 4 moo 5 qabda miti ati? Fakkeenyaaf ilmi kee kan hangafaa eenyu maqaan isaa? Muaz. Okay, ati eenyuree maqaan kan kee? Jamaal. Okay, Jamaal. Muaz ilma kan keeti ati Muaz miti. Muaz Jamaal miti. Tokko ta'uu hin dandeettan. Garuu ammoo ati nama namummaa walitti qabdan. Muaz illee nama, Jamaal illee nama. Okay, galatoomi. Kanuma amma ani ilma kiyya malee jiraachuu hin danda'u. Ati ilma kan kee malee jiraachuu hin dandeettu hin dandeettan sun. Okay, hold on. No. Abbaarraa ilmi bahe. Abbaan okay. Ilmi kiyya. Si deebisaas yoonan jiraadhe malee jiraachuu hin danda'a. Fagoon deeminaan si deebisa. Fagoon deemin abbaa irraa ilmi bahe. Fagoon deeminaan poointii. Yoonaan kun ana jedhe kun ilma kiyya jedhe ilmi kiyya kun ani jiraadhu malee argamuu danda'a. Tole fagoon deemin si deebisa namma like gaafiin kan keenaaf ifa. Abbaan sababii jiruuf ilmi abbaa irraa bahe. Abbaan sababii jiruuf ilmi abbaa irraa bahe. Maaf wangeela keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 8:42 illee baastee ilaaluu dandeetta. Abbaa keessaa bahee jedhee dubbata waa'ee ilmaa san jechuudha. An abbaa keessaa bahee jedhee Kiristoos waa'ee ofii dubbata. Abbaan osoo hin jiraatin ilmi jiraachuu danda'a ka jedhu loojikii biraa keessa nu seensa.
Okay, haa amma ta'u lallaba- garuu lallaba abbaa taate. irraa ilmi bahe. Abbaa irraa ilmi bahe. Abbaa irraa ilmi bahe. Abbaa irraa ilmi bahe kun ifa ta'ee beekamuu danda'u Okay, qaba. sanumatti ajjaa Abbaan deema. osoo hin jiraatiin ilmi jiraachuu danda'a jechuun Boqonnaa loojikii keenya. biraatti nu seensa. Hin danda'u. Ani Waan hin barreeffamne keessa nu seensa. Boqonnaanuma sana irratti deebi'amee boqonnuma ustaada Giree boqonnuma tokko. sani deema. Sanuma irratti Eessa kuttee? fakkeenyaaf ustaada Waaqayyo ilma wanni ta'e hundinuu isaan ta'emi. Akkas. Jechuun dubbiin kunis kiristoosiin ta'e jechuudha. Ajjechaa suni kiristoosiin ta'e jechuudha. An kanaan gaafachuu deema bar. Hin beekaninu waan jedhe okay waan siin jedhu Yesuusii fi abbaan tokko anaa fi abbaan tokko jedheemi. Tokkummaan sun tokkummaa biraati wangeela Yohaannis Okay, 10:30 irra jiru okay, dubbata. okay, waaqummaa walitti hin qabu abbaanii fi Yesuus walitti hin qabani. Abbaa ilmi abbaa keessaa Arra yoo jenna dabasu deema ta'e dhaggeeffadha. Arra eenyummaa dabasu. Andi no fitsum amlaak fitsum gartee sau jettanii lallabuu turtan abbaa fi isa dhiisi isa nan galchu an fitsum Okay, amlaak amma fitsum dhiisee sa'uu hin sanii godhu. nama Yesuusii akkasii fi lallabu gaafa abbaanis ana keessanis abbaa keessatti abbaanii fi ilmi tokko moo tokko miti. Tokko moo abbaanii tokko fi miti. ilmi tokko waan ittiin ta'an qaban hafuuraan tokko Waan hafuuraan fadhina tokko abbaan okay, ilmi hafuuraan tokko ani takkatuma tanaa deebise maaliin tokko sin tokkummaa qaamaati miti Okay, san siin jenne tokkummaa Tokkummaa qaamaatii miti. Waaqummaadhaan tokko moo tokko amma anaafeeti nama atis nama anis nama addaati lubbuu addaa qaama addaati Yeeyyee. namummaan akkas waaqummaan Yesuusii fi abbaan tokko moo tokko miti. Amma gaadidudha. Tokko. tokko jechuun sheerii walitti qaban Hold on. jechuun qoy loojikii kan keetiitti hin seeniin No, Loojikii kan- hold on, waan jalaa hold ce'u on. jiru argite Loojikii ifa. keetiitti hin Waan jalaa seeniin. deemu jira. Ajaja Waaqummaa kana tokko walitti yoo qaban jechuun Yesuus hin fakkeenyaaf ajajiin anaas sare ni ergita. na dhageeffadhu Abu Muwaaz an akkanatti haasa'uu hin jaalladhu hin beekta. Yoo akkas Barsiisuu ta'e haasa'u minuutii jira kana fide qabadhee narraa callisaa. gabaas. Waan siin jedhe Akka Yesuusii gara ofii fi barbaadu harkisaa hin jirreefi. waaqummaadhaan Na dhageeffadhu. Qalama qaraa ol qabde san ol qabe. Qalama qaraa ol qabde san ol Qarama qabe. dhiisa san sirraa amma tokkummaa deebise. Qalama qaraa ol qabde san ol qabe. Yesuusii fi na No, no, dhaggeeffadhu. no. Yesuus No, no. Yesuus Qalama qaraa ol qabde san ol qabe. Okay, Qalama qaraa ol qabde san ati ol qabe. kiristaana faalleessu jirta. Qalama qaraa ol boonraa qabde san ol qabe. hin qabuulee anaaf fakkeenya sii godhe duraanis san Dhiisi warra kiristaanaati miti. naa deebise amma maal jedha wanta jedhu dubbataa amma jira. sa'aan hin fixin I don't want to waste time jala kanas fadina eegu jira waan siin jedhe Yesuusii fi abbaan tokko moo tokko miti hanqaama si gaafachatu hin jiru Tokko ennaa jettu tokkummaa akkamitti qara bar qalama lamaan ol qabdee gurba qalama lamaan ol Kana booda qabdee sin gaafadhu, dhaggeeffadhu. abbaan abbaa Okay, ilmi ilmaa waan na Yesuus dhaggeeffadhu kaa. waan waaqayyoon abbaan raawwatu Yesuus ni raawwata moo hin raawwatu Ni raawwata. in raawwata waaqayyo ni ajjeesa Yesuus ni ajjeesa moo hin ajjeesu Tole poointiin tantee tanaa miti. naa deebisi hangaafuma kana na deema asumatti ofeetti as fidu deema ni ajjeesa waan ni godha jedhe kamaana didda Yes sin ajjeesa. Warroota akka qara Hisqeel Okay, keessatti waa sin Hisqeel jaa- boqonnaa 9 lakkoofsa 5 gadi heeramanii jira Waaqayyoon- waaqolii tolfamaa warroota waaqeffatan Waaqayyoon- hin ajjeesa. Waaqayyoon kakuu moofaa fi haarawaa waaqayyoo lama moo waaqayyoo tokko What? waaqayyoon ka bara Abbaan Museetiif abbaa ilmi ilmaa dhaggeeffadhu waan abbaa hojjetu ala ilmi wanti hojjetu hin jiru. ansan siin jen Waaqolii tolfamaa yoo waaqeffatan ta'e Kiristoosis hin ajjeesa. fadeessa asiifin kan naa qoy Ilma abbaati kan waan abbaan hojjetu hojjeta Nama ilmi. tokko irra turte baay'ee. Irra turte nama tokko irra. dide ka akkam godha inni didee bara Didoo osoo hin taane waan hin taane Okay, loojikii kanatti hin israa taane tumura loojikii gaafii kan kan. keetti akka Okay, kanatti seetu hin israa barbaadu. waaqayyoon bara kakuu haarawaatii fi bara kakuu moofaa tokko moo addaa waaqayyoo addaati. Yesus Kiristoos ilma waaqayyooti siin jedhe bara Gurbaane abbaan waan abbame sanii yeroo Yesus dubbanne. Kiristoos lafarra Waan si turellee jedhe, abbamatu okay, hoogganaa ture mootummaan- abbamatu waan hunda gochaa mootummaan- ture abbamarraa ajajni dhufa. Na dhaggeeffadhu Na dhaggeeffadhu kan mootummaa lama waaqa lama waaqa sadii ittiin Waaqayyoon jennu maan afaan jiru. Oromoo salphaa isa simple akka gaafii akka Mootummaa goblaa waaqa lama waaqa sadii beeksuu jennuun hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Abbaa fi ilmaa siin jedhe Kiristoos ilma Waaqayyo- waaqayyooti waan abbaan Okay. hojjetu hojjedhaa jedhe. Waan Okay, abbaan waan si- hojjedhu hojjetaa okay. jedhe. Okay, waan abbaan hojjetu hayyee kana eenyutu akka gartee daa'imman ajjeesan eenyutu ajaji Yesuus immoo abba. Waaqayyo jedhaa miti Akka achi fedhan taateet, ulee akka biratti fedhe. hin ibsaa jiru. Okay, Abbaan naa deebise. abbaan Yesuus ajaju immoo isaa hojjetu. Yesuus okay kana Yesuustu ajaje moo Waaqayyo abbaa ajaje kana. Garaagarummaan qaban kan waan abbaan koo hojjedhu an hojjedhaa jedhee dubbatee jira. Yesuusi mi?
Yesuus illee ajaju abbaan illee ajaju waan abbaan koo hojjetu akkasiin barbaadu anillee hojjedhaa jedhee dubbatee gaafii jira. muramaa takka deebisaa muramaa Yesuus ajajeemi daa'ima akka ajjeesan. Yesuus illee ajaju abbaan illee ajaju waaqayyo ajaju. Waan kanaan dalagu deebisaa miti kun deebisaa sirriitii miti. Yesuus ajaje moo waaqayyo abbaa ajaje? Ati maal si fakkaata achi biratti? Ani hin beeku ani siin gaafadhe wangeela keeti. Quraanaa miti. Tole wangeela kiyyoo ta'e ammoo na dhageeffattee waan ansi jedhu hin fudhatta yookiin ammoo ati sirrii miti. Eenyutu daa'ima ajjeesaa ajaje? Yesuus moo abbaan? Abbaan illee ajaju. Ilmi illee ajaju. Waan abbaan hojjetu ilmi illee hojjeta jedha. Abbaan illee ajajee jiraate. Na dhageeffadhu ka abbaan illee ajajee jiraate. Yaaduma ilmaati. Deem nagaan jiraadhu. Sa'aatii fixu waan aqli hin qabne ustaad argitanii. Abbigoon kun ustaada xiqqoo Arfaasaati galee. marii gaafataa ture. Marii? Marii gaafataa ture deebisaame waan kana. Oh marii? Marii gaafataa ture. Waatu deebi'ee. Acha khijiba ofuuf deemtaati marii. Abbigoon kottu deebiin bu'ini. هذا جرت يا بما جهاد وما أدى Ustaada waan laal qatlii laal waldaarraa eegalaa jee masjidarraa eegalaa jedha kitaabni waldaarraa masjidarraa manguddoorraa dubartiirraa daa'ima dhalate xixiqqoorraa jeessa warra waaqayyoolii waan rabbii gaditti gartee waan nama horii gabbaru sa'a gabbaru Iyesuus gabbaru nama gabbaru ajjeesaa fixaa jeen ani waan hin gaafachuu deemu hayyee daa'imni kun waan waaqessuun qabu cubbuun isii maali daa'ima xixiqqoo tona hin ballaqne. Egaa bi'aa dambiin qutileeti bara. Bi'aa tanaan gaafachuu jira. Dide. Tana dide ni beeka Yesuus waaqa jaallan bakka ajjechaa yoo dhufan Yesuus waaqan jaan abadan